enjoo isaanuu zakkoo qabnaa zakkoo biddeebisnaa kajaaniif mabboota jijjiiranii zakkoo fedhan haa qaban fedhan haa dhiisan fedhan mana isaanii keessa qabanii haa hidhatan gaddaa akka reetti gaddaanii maa mana isaanii keessatti hin hidhanne an arraas boruus qabsoo dhiisan galmaaniin gadda an arraas boruus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawutu tagartutu sakanya. Ini ara wani ni kabade sini dia ada. Yolen obolese khiyat na baate jirti. Obolese khiyala wan juru hin qabu. Ammo duran wan na bi khimiyan golin tashanelle. Yani yadi na bi khimiya wole gutalle ara khimiyalle wan birati haja birati no khan sahafte. Rakko birati miti. Hiji no jolen taille ni rafte. Jarti obolese khiyane na bi khimiya wole tashanne sharti gunenne taw juru. Walin bitim darah isam godenne walin tahu jirra aramo kelma blesa hiyana bani ara abdi kenyele wajuru hinjuru abdi kenya kara bara besu jirani highland dira besu jirani eji sanumavu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang cerita. Aku mau video manduran sini ngare terus bane cerita jolle dia jenis besu jira alhamdulillah. Kata sih aran tanah bagus dawet punya apa mandro arka itani kuno cantik kan kulla labba sa tije chafi goya jira akan jolen tam berharap tekan tai wo jira kata sih sinile ka duai te sini duang danu nakina labba dan sinja alhamdulillah kuno akan boya jira wan kadengget dati fi karena tanah toko miti dengget to guya bahine be wolin du fisan gammacho jaiba takkawa halkani guyya abbaa isaanii nagaa fatanii kunoo akkana boyaa jira harka antana adaadaa isaaniillee dhuftee isaan laaluudhaaf gammachuu isaaniitti bakkana dhuftee kana dubbisuu diddee kunoo ijoolleen taanis kunoo raftee jirtu kun akkana taa'ee boo'u jira kunoo ni argatanii isin waan isinitti himiti akkasiiti gaafatee wallahi galatoomii atilleen hanga kana yaada kanallee naa kan jechuun katillee atilleen galatoomii ana ammoo wanni hedduu na dhaga'amu obboleessa isarrooroo hedduu kati jira ajaa'ib waan ajaa'ibaa keessa jira ana arrammoo ilmaan obboleessa kiyyaa kun kaanis beekee kun kaanis abbaayachee iyyuu jira kaanillee ni rafanii bikka kaanillee rafanii immoo kaanillee ijoolleen taa'illee na dubbisu diddaadhaan duraallee dhuftee nulaalutti hin jirtu jettuun ijoolleen tun arrammoo dhufee isaanillee ilaalee ijoolleen illee na diddaa jirti anammoo eega ilmaan obboleessa kiyyaa kun bahanitti ammoo obboleessa kiyya arraas boruus naafiikinaa waan tashannesan shartii nuguunnaafi nuguunna ana ka obboleessa kiyya keessa gabboo niin godha arraas boruus taate ammoo laafni an sinjooyaa dubaashiti obboleessi keessanoo haala akkam keessa jira an ka obboleessa kiyya islaamuu akkatti jiru quba qabda waan isii muumti waliinuu cunqurfamtanii waliinuu hangamirra dura geessanii obboleessi keessoo akkamirra jira quba qabdaayi antani an siidhaa. Wallahi sallee kun barbaadu jiranii irra dabalee jira walii barbaadanii barbaadu jiranii akka ajaa'ibaatti isaanis barbaada itti dhaabbatanii innilleen akkanaaf akkana jee haa guyyaa ijoollee wajjin galchinee dhufee lamatti guyyaa akkanaaf ijoollee yakka qubannee nuraalee kutee eegas na barbaadu jiranii waan anjiitu akkanaa dhaamee ture immoo garuu isallee du'aamuu gonaa fi rabbi haa baasu nuti immoo bakka dhiiraallee ga'uu baannu akka nama tokkotti yaanne kanya galma nugaa jennee jeetii yaada inshallah isallee du'aa akka nu eega ka obboleessa kiyya akkas rakkoo san keessa jiru taate hiji abdii keenyaa rakkoo san keessa jira ammoo ummanni immoo bikka isaan hin nyaanneef isaan hooqatu jiranii zakkoollee gara galchine maaree abdiillee qabsiifne siifi kimiyaan nu hafe naafi kimiyaa wanni nu hafeef wanni nu qabaniif maaltu jira rakkinni qabaniif hin jirtu ammoo taate ka isaan jala fiige yoo taate zakkoon ammoo isaan jala yoo gorellee garteemi kootu bura dhugi jaanii akkanii fiigoo akkanatti arge inumaa kootu bura dhugi jaaniitu isaan afeeru jiranii isa gaabbisu jiranii gaabbisa waan dheenye innilleen jalaa jide taate allahu alam bikka silaa guyyaa san buna koo dhugi jaanii isa yaamansan muttuq isa godhu ta'an silaa fiigaa dhaqee boloolee buna sanii yoo somba duraan qaqqabanii ijaasan garte somba cuul dura godhanii ijaan bashon somba raanaftu akkas saanii inni buna raanafuu kajjau ta'aniiti kootu buna dhugii zakko buna dhugii ijaan akkuma nu eeggachaa jiran kanatti immoo zakko as eeggachaa jiran inni immoo firaa akkuma qabuun isaa walleenu yaa bootan awwanni zakko awwaniin asirra siidhaamu osoo badachituu
Samba sidura qabanii osoo colcoo sidura godhanii bashoon sambara anaaftuu jaanii osoo samba sanii fiiduu dhabama sun godhin uummanni antani ansiidaa kusibnaa akka zakkoon jaan taatetti jechi anna dhiisee tabraa fuudhuuf illee dhimmirraan qabu zakkoo aati tabraallee fuusallee rakkoon qabu xiqqoo si fuusifne taamma dhalatte si fuusifne tayaman keessa dhalatte si fuusifne tayaman keessa dhalatte tabaar gama as baadees takkittuma wanni dawaatan hin qabu yaani immoo hafaasaan guddatte jechuun immoo aananiin guddatte jechuun wanni yaman keessaa ta Itoophiyaatti illee akkasuma guddatte wanni nyaattee guddatte illee hin jirtu zakkoo koo xiqqisho si fuusifnaa xiqqishoon hin jirtu xiqqishoo fi guddoonis takkuma wanni dabaatan hin jirtu tanmaafu ammoo osoo fiiguuti tiitichi osoo mara kara fiiguutti mara kan lipjaa osoo fiiduu mara kan seenini zakko antanii ansiidhaam arras borus feetuna jaalani feetuna jib feetuna dhiis yoo gama hiyyaa ammoo hantuuta baarreera taa'u baarreef dhabanii jaan awwaaya duubiin siidha bujjira ammoo obboleessa fiyyallee tajaajila na diigee teetillee na diigee ammoo wanni ansiidhaamu osoo fiiduu halajaan ta'an seeniniiti ifirraa eegii tanen siidoo akkasitti hordoftoota fi daawwattoota keenya alhamdulillah maaloo haa inshallah yaanni keenya akka galma nu gahu akka ilmaan kanaa wajjin sadarkaa ol kaanu du'aa nu dura akkasitti kunoo qabsoon teenya qabsoodha ilmaan kiyyaas guureetiin kunoo alhamdulillah dharaallee ta'ee yaani bakka namaa yaada sanillee gahuu baadhu ijoollee akka galfadheetiin jira qabsoon teenya qabsoodha walumaan itti fufnaa wanni biraa takka tan hin jirtu anis abdii booda lubbuun tiyyaas dabaruu qabdii jeetii yaadaan sanumaa'uu ammas deebisee isaanuu akka shakkiidhaan gamaagamanii jechuuf jiranii na fakkaatee na qoosuuf jiranii eegin ilmaan galchee beeksituudhaas na qoosuuf jiranii eega isaan karaa kanaan dhufu taate aksan waliin itti fufaan siin jaan ijoollee tiyyaa wajjin alhamdulillah bakkiin jirus mana kiyya galeetiin jira ilmaan kiyya keessatti akkaan abdii baasuuf akka namni na cinaa dhaabbatee abdii wajjin sadarkaa ajaa'ibaatiin gahaa isin yaada isin dhiyeesseetiin dhufa ajaa'ibatti anillee waliin anjahu iji eegis kasi dhaadatanillee taate naafi obboleessi jechuun iji ana duraanin abdii fillee himee jira yoo abdii kufellee ni kufaa yoo abdii keellee ni ka'aatan hin jiru jira fiidiyoo duratti illee keessallee dubbadheetiin jira ammoo yaani obboleessi kiyya galmaan qabsoo ammatti jiru tana naafi himiyaan keessattuu naafi himiyaan qabsoo ammatti jiru tana galmaan geenya jaartiin obboleessi kiyyaa wanni kana laaffattee arradda sagalee fuula kaameraa turte ishee dubbachuu dadhabdeef yaada obboleessi kiyyaatti jira ilmaa isaa abbaa kiyya jechuun jiranii arras boruus naafi himiyaan galmaan geenya waan kaam viidiyoo amma duraa keessa waraabamne galmaan geenya ammoo zakkoo ifitti deebisuu keessaa qabanii isaan ififuu waan zakkoo ifitti deebisuuf akka babbatachuu jiranii zakkoon ammoo waan isaa deebisanii jiru arras boruus jaalatan jibbitan kimii furmaatee fi jawaatiin nagaya hunduu qabne lafatti fi shukkuuminaa isin jaa obboleessa kiyya nin baasaa qabsoo tanya itti fufna jawaatee fi furmaateen ammoo teessan firaa taa'uu baannaan ammoo hunduu qabne lafatti fi shukkuuminaa isin jaa arras boruus teessan taa'uu baannaan ifirraa isin dhorkin nuti obboleessa kiyya naafi kimiyaan obboleessa kiyya ni baafna akkuma duraanuu jenne naafi obboleessa kimiyaatiif abdii shartii dennee taa'u jira